hawwiidhaan si eegaan ture. Maaliif? Waan haaraa qabattee dhufta jedhee yaadiin. Ilaameen si wajjuuf yaalan ture. Ati garuu humtuu Yuusuf hin galu. Turi maalidha kan ati barbaaddu? Deebii waan kee Leensaaraan arganne? Ilaasitti Leensaan gonkuma nama Siyyum jedhamuun beeku naan jetteetti. Gonkumaa akkasiin hin jette. Jetteetti. Lammaffaamoo akkan argannes naan jetteetti. Kanaafuu nadhiis lammaffaan an hordofin. Leensaan gonkumaa akkas jechuun dandeessu. Jetteetti siin jedhe bara. Kanaafuu kana booda akkan an hordofne dubbii hamaan akka ta'uun barbaaddu yoo ta'e nadhiis an hordofin. Qabatamaadha Leensaan hin beeku siin jetteetti? Ilaati durumaayyuu gara kana kan dhufte maaliif akka ta'e naaf galeera. Maatii kana jeequudhaaf miti? Lakki fedhiin gosa kana miti Daagim. Ilaa kana booda gara jireenya keenyatti lammaffaa akka hin deebine. Sigaa nu dhiisi nan hordofin.